qabaachuu ni qabaata wanta ta'eef jechuudha. Amma kanaaf waldaa kiristaanaa keessa galanii wangeelas dhufanii keessa galaa achi siyaasa keessa galaa hunduma isaa taanaa hunduma isaatti goota godhaan waamanne jedhamu hin hojjetu. Qoy Iyyoobe kanatti hin deebina. Maaliif gaaffii isa kanatti hin deebi'e booda? Gaaffiin kuni gaaffii ijoodha. Yaada ijoodha waan ta'eef deebina isatti. Amantii wajjin haalicha kamitti ol qabsiifna? Amantiin kan dhuunfaati gaafa jedhamu isaa fidala. Amantiin kan dhuunfaati gaafa jedhamu. Amantii akkasitti ibsannaa aadaa akkasitti ibsanna gaafa jedhamu waan jiruufi akka aadaa amma toora qabdee kaastee aadaan eenyummaa wajjin wal qabata. Amantiinis eenyummaa wajjin wal qabataadha. Si dhufeera yaadichi an dhuunfaati jedhamu iyyuu malee. Amantiin kan dhuunfaati jedhamu aadaan kan dhuunfaati jaallatati sirriinu. Eenyummaa kee wajjin wal qabataa dhiiga kee wajjin wal qabata. Amantiis keessa barbaada eenyummaa kee barbaada. Isa wal bukkee qabne akkamitti geggeessinu akkamitti deemuu danda'a. Macaafa qulqulluu keessaa mee kakuu haaraani gaaddisa kakuu moofaani gaaddisa kakuu haaraati miti macaafa qulqulluu keessa gaafa deemtu jechuudha. Uummata waaqayyotti amanee haadha isaa gadi nagarre. Si galeera. Baay'ee wayii kakuu haaraa keessa immoo gaafa dhuftu Phaawulos koo himateera. Baay'ee wayii baay'ee haasa'e waa'ee eenyummaa isaatii himateetu maal jedhe beektaa? Yoo lammummaa ta'e Ibraahiimicha sama kan qabnedha. Qulqulluudhaani. Si galeera. Olaantummaas qabu. Warri Roomaa kuni olaantummaa warri Ibrootaa kuni waan du'aa waan hin du'e nyaatanii olaantummaas qabu. Baay'ee aadaa sabboonaa qabu. Aadaa isaa kun aadaan kun barbaachisu hin jenne. Aadaa isaa hin eeggate. Kiristoosiin garuu jireenyaaf duukaa bu'e. Gabaabatti himu. Aadaan waan furdee dalladhee. Amma afaan Oromoo Oromummaa na keessaa balleessuu dandeessati. Ittiin namni waaqayyoo wanta ta'e bira deddeebiin sitti maa jira. Si galeera. Kiristoos Yesuusin immoo erga namani inni immoo amantii inni immoo jireenya bara baraatiif. Aadaanis afaanis wanti hundumti waan lafa kanarratti itti fayyadamnudha. Akka keetti. Kiristoosii kana namaniif garuu jireenya bara baraati. Akka keetti jechuudha. Akkuma mataa keetiitti. Akka yaada dhuunfaa keetti jechuudha. Amantiin aadaa malee aadaan amantii malee deemtee. Amantiin ati barbaaddee kan itti dhuftee itti galtudha. Amantiin. Si galeera. Aadaan garuu kan fudhattee dhalatteedha. Fudhattee dhalattee. Kanaaf wal malee hin jiraatan immoo hin jiraatu. Dirqama waliin hin jiraatu. Aadaan hin jiraata kophaa isaatti. Oromummaanis kophaa isaatti jiraata. Sabab sablammoota kan biraa sii kaayiraam. Si galeera miti. Aadaa keenya qofa miti yoo beektu. Uffata aadaa keenya qofa miti. Uffata aadaa kan biraanis jira. Amma fakkeenyaaf eessa yoo uffata biraan barbaade uffata aadaa garuu kan keenya qofa miti. Sana ibsuun hin barbaachisudha. Maaliif? Faarfannaan hafuuraa fi dhugaamaan faarfatamuu qaba kan jedhamuuf. Uffatichi hin barbaachisu akkuma warra biyya lafaa sirba qofa maaf goona kan jedhamu jira. Isa kana hambisuuf maal godhamuu qaba? Sun wal bukkee qabdee naa kaasta laammati. Aadaa kan nuyi qabanneef keessa keenya dhalanne waan ta'eef gatuu hin dandeenyu. Gaafa faarfannaa ibsinu miira keenya keessa ibsachuuf wayitti dhufa waan ta'eef isa keessa keenyaa kana kan baasnee ibsinu faarfannaatiin miti galateeffannaan keenya moo'icha ibsuun keenya. So uffata sana uffachuun hin barbaachisu immoo jira. Madarakii mara dhaabbatee akkuma normaal sakaariitti faarfatu maal hojii shubbisaa maal hojii akkas godhaan kan jiruufi. Sanaadha kan ibsii kaase. Isatti dhufaan jiratu. Maal jira beektaa? Si cabsuu inni jedhe irraan kaasee. Irraan deebi'e ammas. Uummati Oromoo uffata isaa uffatee faarfataan leexaan tokko gaafa inni faarfatu. Waltajjii irratti gaafa nu faarfannu kun wayyaa sirbaatii aktii warra sirbaa godhaa jiru warri jedhanii nu cabsuudhaaf nuun jedhu malee raawwatee wayyaa kana kan sirbaaf kenne hin jiru. Wayyaa kanas kan seexanaaf kenne hin jiru. Baay'ee wayii seexanii waan tokko lafa kanarraa hin qabu. Si galeera? Hundumtuu kan waaqayyooti. Hundumtuu saba kanaaf jechuudha. Booddeetti deebina jettaa tarii itti deebuu dandeenya. Garuu asumaan sirtuu kan maal ture beektaa? Biddeen nyaannu keessa amma siyaasa barbaadaa jiru. Sirrii. Wayyaa tuffattoota siyaasa barbaadaa jiru. Haasaan haasaa jiru waa'ee Kiristoos miti kana keessa siyaasa barbaadaa jiru. Si galeera? Jenereeshinii kana keessa jirra wanta ta'iniifi wanta dhufan jechoota si dhufan hundi isaanii baay'een isaa si tumsuudhaaf si tumuudhaaf kan dhufan danda'an si dadhabsiisuudhaaf si cabsuudhaaf kan dhufanidha. Keessattuu immoo ani wantan qola baasa sitti immoo tokko sitti immoo Yesuus Kiristoosin amantee tamne jireenya godhattee tamne inni jireenya kee keessa jiraata. Laphee kee keessa jiraata. Uffanni ani uffadhu wayyaan ani uffadhu garuu waan alaan uffatamu. Waan ani immoo waggaa irraa gatuudha. Si galeera? Waan gubatu waan baduudha. Dhuguma goositti maal amana? Sirrii. Si galeera? Aadaan Oromoo uummanni Oromoos kan nuyi jiran lafa kanarra duwwaatti hin jiran. Kiristoos wajjin garuu kan bara baraan waan jiraannuufi
wanta waaqa tolfamaa wajjin wal qabatan wanta ulfina Yesuus Kiristoos bu'anii raawwattee fiddeetti makuu qabdu. Uffanni garuu uffata aadaa Oromoo hundaa'uun ani uffata aadaa Oromoo keessaa yoo ba'ee gara uffata Afrikaatti darbaa jira amma. Uffata Afrikaa. Sigaadha waan barbaadeffachuu mirga goon. Garuu anas irratti kan beeksisuu barbaadu uffatuma uffachuu waan nurra jiraatu jalqabuma gaafa addaamii fi waan kufan waaqayyo uffatu waan ta'uu isee uffata fadha malee uffata beeksisuudha waan tokko iyyuu qabu. Uffata kanaanis eenyummaa Oromummaa beeksisaa jiru. Uffatan uffadhuunis immoo Oromummaa wal kaasan. Sigaadha duruma yakka jirutti waa jiruuf. Inni aadaa koodha kan koodhaan sigaadha. Kanaaf iyyuu garuu jechuudha. Ani ergaman qaba. Ergamii qabu Kiristoosiin beeksisuudha waan ta'eef fi Kiristoosiin biratti waan isatti bu'u waan ulfina isatti bu'u taanaani maqaa amantiitiin finnee tarkisuun dhufan jiraatu. Maqaa aadaatiin tarkisuun. Kana wajji wal qabsiisneetu. Faarfannaan ati dhiyoo kana hojjette qabiyyeen isaayyuu ibsa mataa isaa danda'ee qabu. Qabaata. Galateeffannaa qofaa miti, moo'icha qofaa miti, waan ta'etu uffatte suni uffanni ati uffattee faarfattee waan dabarsu qaba ergaa. So aadaa kee hin ibsinu yoo ta'e maal ibsuuf uffattetis? Baay'ee galatoon kan sidimu faarfannaa kana dhugaadha gadhiisuudhaaf hin gadhiisuu namoota biraa ga'uu dhiisuu yaada lamaaniin baay'een qoramaa ture. Ituma hin jedhu namoonni tokko na gargaaranii horiinis na gargaaranii yaadaanis na gargaaranii ogummaa isaanii na gargaaranii faarfannaa kana gadhiise. Faarfannaa kana kan ittiin hojjenne faarfannaan kun maaliif gadhiisuu sodaatti yoo naan jette xinnoo ishee ceeneerraa darbineerraa baaneerraa faarfannaa moo'ichaa waan jedhamuuf ijoolleen namoonni tokko sabi kun amma gaaffii keessa jira akkana keessa jira sana keessa jira qoyyaa amma faarfannaa kadhannaa ta'uu waan jedhamu jiraachuu danda'a waan hin jedheef shakkii makoodha. Haala yeroo shakkii makoodha. Garuu gaafa hundaa ofirri qulqulluu dhufee maal naan jedhe beektaa rakkina keessa dhaabatanii waaqayyoon jechuun hin danda'amu. Utuun ceenceera jechuun hin danda'amu. Utuun darbeera jechuun hin danda'amu. Akkamitti sodaattanaan jedhee ofirri qulqulluun gaafa natti dubbatu faarfannaa kana gadhiise. Gara kafana isaatiitti gaafanna koo uffatni uffadhe suni uffata aadaa biyya kana kamiinuu bakka bu'u. Alaabaa kamiinis bakka bu'u. Eenyummaa kamiinuu bakka bu'u. Ati maaliif uffatte? Namoonni baay'een waan garaa garaatti harkisuudhaaf baay'ee yaalii godhanii edda arganii booda edda sirriitti faarfannaa kana hunduma isaa arganii booda dhiifama na gaafatanii baay'ee naa barreessaniiru jechoota fayyadamni baay'ee takkasti naa godhaniiru. Maaliif ani kan hin uffadhe ergichi waan sadaf keessaa qaba. Nuyi ceeneerraa darbineerra dukkanichadha. Sanyii irraa daddarbee inni dhufe maqaa Yesuusiitiin nu jalatti kufe. Bara keenya keessa gaarii nu ta'eera haalaan dhumaarratti Yesuus mo'eera jedha. Agartee hin darbatamnaachi kufnee lafa hin geenyu hin dhiibamna malee tasa badduu hin baanu. Abdii amansiisaa jira dura keenya dhagaan arras warri diina keenya. Galatas qaba. Raajummaas qaba waan ta'eef. Ergaa waan baay'ee zeetii of keessaa qabee. Waan baay'ee hin qabaatu. Hamma dhumaatti jechuudha. Erga mataa isaatti qaba. Itti yaadinni hojjedhetu hin ta'in waaqayyo barreessinaan jennaan hin barreesse waan ta'eef jechuudha. Gara uffata kanaatti gaafa dhuftu faarfannaa yeedaloo akkasiin hojjedhaa. Walaloo akkasiin hojjedhan jettu. Yeedaloonis walaloonis waaqarra dhufu. Keessattuu amma ta'ee walaloon hojii sammuu hin qabaata. Yeedaloon garuu waaqarraa dhufa. Yeedaloo ataasii fachiin qabu. Yeedaloon kun gaafa dhufu istaayilii warra Afrikaatiin dhufe. Gaafa muuziqaatti hojjennu kan warra Afrikaa kana ta'e argame. Muuziqaan isaa. Kanaafiyyuu uummanni Oromoos kan inni jireessa jira. Afrikaa keessa jira uummanni Oromoo. Anis Afrikaadha miti. Waan Afrikummaa kottu waan hin qaban waan hin qabaannee fi karaa uffata kanatti fayyadamne asumaan immoo uummanni Afrikaa immoo uffata isaanii kana ilaaluuf jecha afaan Oromoo dhaga'anii faarfannaa isa dhaga'anii isa jedhamuun wal qabsiisanii waanta tokko namni tokko godhu xurutti ilaaluun gaariidha. Si galee ergamanni qabu maal bu'aa buusa jedhamu eenyummaa Oromoo afaan Oromoos immoo achi keessaan darbaa jema afaanuma Oromootiin Yesuus akkamitti faarfatamus immoo arguu qabu waan ta'aniif bu'aa buusa jedhee yaadeen akkasitti. Daawwattoota keenya yeroo gabaabaasitti yeroo turtii guyyoota 14 dura faarfannaa haaraa Iyyoob hojjetee gadhiisee jira. Mee isa dhaggeeffannee as deebina akkuma inni jedhee istaayiliin isaa maanni gosti muuziqaa isaatii Afrikaawii kan ta'e aadaan uffannaa isaanii kan ta'e ittiin inni ibsu barbaadeer suni baay'ee waan dinqii ture. Mee dhaggeeffannee walitti deebina faarfannaa isaa dhiyoo gadhiifame sana dhaggeeffannee walitti deebina.
kenne mo'icha Darbinerraa dukkanicha Waaqayyo turratti nuuf kenne mo'icha Nuteenerraa galaanicha Waaqayyo turratti nuuf kenne mo'icha Darbinerraa dukkanicha Waaqayyo turratti nuuf kenne mo'icha 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 Indarbatamnaachi kufnee lafan geenyu Hindi bamna malee tasabatuun baanu abdii amansiisaatu jira dura keenya adaagaan arraas warri diina keenya hin darbatamnaachi kufnee lafan geenyu Hindi bamna malee tasabatuun baanu abdii amansiisaatu jira dura keenya adaagaan arraas warri diina keenya adaagaan ammase 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 warri diina keenya Sanyi raatee daddarbeen dhufe maqaa Yesuusiitiin nu jalatti kuufe bara keenya keessaa gaarii nuuf ta'eera haala dhumarratti Yesuus mo'eera abaabiliirratti daddarbeen dhufe maqaa Yesuusiitiin nu jalatti kuufe bara keenya keessaa gaarii nuuf ta'eera haala dhumarratti Yesuus mo'eera haala dhumarratti Yesuus mo'eera haala dhumarratti Kristos mo'eera waan dhumarratti Yesuus mo'eera waan dhumarratti Yesuus mo'eera Fuula dura keenya gore galaanni diimaan dhaabbate Dugda duuba keenyaatiin loltuun bari'oo naadate kanuma lamaan gidduutti harka qalee nu baafate gooftaan kakoosaa yaadate Amaanu'eel 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 Waaqayyo nu wajjin jira inni nu oolchuu gideera Waaqayyo nu wajjin jira inni nu oolchuu gideera Adonai 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 Gooftichi gooftaa makeenya hin sodaannu bara keenya Gooftichi gooftaa makeenya hin sodaannu bara keenya Galanni siifa ta'u si kan hundaa danda'u Galanni siifa ta'u galanni siifa ta'u si kan hundaa danda'u Galanni siifa ta'u yaa mootii waaqaaf lafa hundumtuu yommuu darbu suma dhaabatee hafa durii soosi mootiidha jennuree jubaa jire bara kana keessatti dhumumaan si jennure Galanni siifa ta'u si kan hundaa danda'u Galanni siifa ta'u galanni siifa ta'u si kan hundaa danda'u Galanni siifa ta'u yaa mootii waaqaaf lafa hundumtuu yommuu darbu suma dhaabatee hafa durii soosi mootiidha jennuree jubaa jire bara kana keessatti dhumumaan si jennure
walitti deebinee jirra dhaggeeffattoota keenya. Iyyoobeen faarfannaan miira keessa kee jiru ibsachuuf gahee akkamii qaba? Faarfannaan waan sadiin ibsa faarfannaadhaan. Tokko yeedaloodhaan walaloodhaan Waaqayyoon jedha. Yeedaloodhaan walaloodhaan Waaqayyoon jedha. Lammaffaa jajachuu bicha mootummaa ta'e yeedaloodhaan walaloodhaan Waaqayyoon kadhachuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf faarfannaan kadhannaa ba'uus hin danda'ama. Faarfannaan qalbii diddiirannaan jiraata. Qalbii diddiirrachuudhaaf ofii koofisa ta'uu, biyya koofa ta'uu, sabaaf ta'uu faarfannaan qalbii diddiirannaadhaas gara Waaqayyootti na dhiyeessa. Galataan isa kan isa jajadu na dhiyeessa. Rakkina qolleetti himachuu nan danda'a faarfannaadhaan. Gaaffii gosi bilira garuu miira keessa kee jiru nu ibsuuf faarfannaan gahee akkamii qaba? Akkasuma gaafa isatti dhufaa jira. Inni tokkoffaan kanadha. Inni lammaffaa immoo faarfannaa jechuun hiikkaan isaa jechuudha. Yeedaloodhaaf walaloodhaan Waaqayyoon jechuudha. Inni lammaffaa gammachuu kuusa dhumaa kan inni ittiin ibsadhu Waaqayyoon irratti gaafa argamu nan faarfadha. Inni xumuraadha. Faarfannaan karaa biraatiin meeshaa moo'ichaati. Meeshaan ittiin waan kamittuu ittiin bobba'uudha jechuudha. Achi ta'ee macaafa qulqulluu keessaa haasawuun waan tokko nan barbaachisu. Maaliif beektaa yeroo Yesuus Kiristoos ilmoo harroo sana yaabbatee mandara Yerusaalemiin dhaqee galee sagalee faarfannaa guddaatu dhaga'ame. Sagalee ilillee guddaa dhaga'ame. Namoonni wal harkaa fuudhanii gaafa sana ililchanii jedhanii hin aaranidha. Diina wangeelaa ta'an aaraniitu. Mee hojii danda'ama ta'e bartoota kee kana calluma jechisiisi warra faarfatan kana jennaan yoo isaan calluma jedhanii dhagooti kun iyyuu faarfatu. Kanaafuu gahee guddaa qaba. Gahee guddaa qaba. Silees jalqaba kaasnee irra baay'isee maal beektaa? Faarfannaan hojii wangeelaa bu'aa guddaa buusaa jira. Faarfannaan immoo karaa biraan immoo dhugaa tokkoon sii kaase maal beektaa sumaan ittiin bu'iin kan hin darbine mee faarfannaan afaan Ingiliffaanis hin faarfatama. Afaan warra Afrikaa kana keessa jiranis baay'ee isaan nageenyu na ta'eyyuu hin ba'a. Biyya kana keessas immoo afaan sabaaf sablammoota baay'eetu jira faarfannaan hin ba'a miti. Olaantummaa Yesuus Kiristoosiin iyyuu jechooti ijoolleen Oromootti fayyadamanii faarfatan akka waan addaadhaan baay'isame. Namni sirriitti hubatu na jiraate dikshineerii biratti keessaa. Si gadara. Kanaafiyyuu kan ittiin jajjattudha. Waaqayyos immoo akkuma sila sii kaasee ture. Faarfannaa yeroo hundumaa jajamuu yeroo hundumaa waan barbaaduutii fi gaaronni illee ililchanii caakkaan harkasaa walitti hareebuu jedhamee waan jiruuf ulfina isaatiif jecha kanaaf faarfannaa jechuun waan ittiin Kiristoos Yesuusiin ulfina laattuufidha. Asirratti miira keessa keenya jiru itti ibsachuuf gahee guddaa qaba jettee ammati. Miirota sana kaasnu miirota sana kaasnu. Fakkeenyaaf waan tokko sii kaasu. Uummanni Oromoo aadaa mataa isaatii qaba. Ammas aadaatti deebi'uu godha. Aadaa mataa isaatii yeroo qabaatu istaayilii muuziqaa mataa isaatii illee qabaata. Fakkeenyaaf biyya keenya keessa Oromeeffaa maal akka inni jedhamu irraan fadhaa qinyitiin faarfannaa afurtu jira. Ambaasil, Baatii, Anjooyyeedhaa fi Tizzitaa. Isaan kana keessaa baay'ee isaanii hin fayyadamne baay'inaan Tizzitaan fayyadamaa jira. Tizzitaa keessa haa jiraatu. Jarreenuma kan arfan keessa haa jiraatu. Oromoon istaayilii mataa isaatii qaba. Kan Wallaggaa hin jiraata, kan Shawwaa hin jiraata. Keessattuu baay'inaan aadaa Wallaggaa fi aadaa Shawwaa kanaan gaafa nuun faarfannaa faarfannu hirrifatu namoonni baay'een. Maaliif miira sirbaa waan itti ibsachaa jirtu waan itti fakkaatu. No. Ela macaafa faarfannaa boqonnaa 150 lakkoofsa 6 yoo dubbiste Waaqayyoon jajadhaadha. Sibiila adda addaa walitti rukutuun jedha. Meeshaa dhagaa mimbeen dhageessisuudhaan jedha. Si gadadha. Intanaan immoo gaafa dubbatu iyyuu maal jedha beektaa Maartin Luther King immoo gaafa barreessu maal beektaa saawwa gaafa ilma nagarte beektaa sagaleen aannanii dhagaamu qodaatti yeroo namu dhagaamu beektaa inni mataan isaa iyyuu sagalee ta'e Waaqayyo ulfinaaf ariyaatu meeshaalee jedha. Inni immoo gaafa ibsu jechuudha. Gaafa namni aadaa Shawwaan aadaa mataa isaatii aadaa kanaan hin faarfadha jedhamee hin uumamne. Muuziqaa mataa isaatii qabaas maan faarfata. Xiqqoo wanti nu miidhe tokko ni jiraata. Amma warri Ortodoksiidha akkaataa isaanitti Waaqayyoon faarfatan akkaataa isaanitti faarfannaa barreessan akkaataa isaanitti eenyummaa Yesuusin ibsan sun badaa naaf liqimfamu yoo ta'e jechuudha. Waan isaanii jaallatu tokko garuu beektaa muuziqaa yaaridiin kophaatti isaan adda baasanii faarfannaa faarfatanii baay'ee isaan fayyade. Kan keenya immoo agartee isaan sila isin jedhee
Kenyiti muuziqaa keenya tokkumaadha. Kan keenya immoo isuma artistiin tokko ittiin sirbuuni muuziqaan keenya isuma faarfannaanis. Asirratti yoo beeku. Asirratti wanti si galuu qabu. Yoo faarfannaa miira keenya ittiin ibsachuuf nu gargaara inni darbine. Berkitiin gargaaruun gargaara. Hin gargaara yoo jenne faarfannaan hafuuraaf dhugaan faarfatamuu qabaadha amma. Waaqeffannaatti gaafa nu fidu waaqeffannaan waaqayyoo hafuuraaf dhugaa waaqeffamana waan ta'eef miira hafuuraaf dhugaa waaqeffamuu sana keessaa hin baana. Si'a kana hin baana. Namoonni boo barbaadan jiru. Amantootni iyyuu tajaajiltootni iyyuu. Egaa si'a sana immoo faarfannaa keessaa baanee jechuun sirbatti nu geessaa jechuudha. Maaliif miira gammachuu miira gaddaa sana gaafa ibsinu maal keessaa baaneerra dhugaa hafuuraa keessaa baaneerra miira keessa jira waan ta'eef. Ishuu dhalli nama dubbataa ture. Ishuu nama si kaase maal dhabeettaa? Istaayilii artistiin weellisaan tokko ittiin sirba sirbuuniti isumaan hojjennan isa faarfannaa. Muuziqeessota keenyatu kan faarfannaa hojjetaniif kan sirba hojjetan garaa garaa malee tokkumaadha. Waan adda baaftu waan tokko iyyuu hin qabdu. Sababa kana ta'eetiifi isa kan inni warra ortodoksii sana hinaafi silaa sun tukan mataa keenya kophaatti qabaanne kan faarfannaa kophaatti qabaanne sila baay'ee nu fayyada. Xiqqoo ishee karaa faarfannaa maariffaatiin Daawit Geetaachoo kuni daa'itoonikii kana faarsaa inni xinnoo isaanirraa adda. Warri faranjiis immoo faarfannaa yeroo baay'ee isaan wanta qas diilallaa gadi bu'aa teempoo isaa faarfatu wanta ta'aniitii fi xinnoo ishee gara sirbaatti naqanne sirbitoota isaanii immoo teempoo ariifataa ta'eetiiniti sirbu wanta ta'aniif adda isaaniif hin godha. Kan keenya tokkuma ta'e si gadara. Baay'isee kan Oromoo bichaan Protestaantiin uummata Protestaantiin Itoophiyaa keessa jiru hundumtunuyyuu muuziqaa sirbaa fi muuziqaa faarfannaa kan muuziqeessitantu kan taphatan namoota adda addaadha malee tokkumaadha wanta jechuudha. Istaayilii isa tokko wanti jiru tokkumaadha jechuudha. Si gadara. Kanaaf tokkoon rakkisa. Amma maal jedha beektaa? Asumaan illee uummata keenya gargaan dhaamsin dabarsuu barbaadu maaltu jira beektaa? Namni tokko illee dhaga'ee fayyeen beekamu waan ta'eef reedii dhuguma sitti maadha. Sirbii noormaalii ta'aa jira amma. Sirba dhaggeeffachuun noormaalii ta'aa jira. Wal fakkaataa jira wanta ta'e jechuudha. Muuziqaan isaa wal fakkaatu malee inni kun yaa bareedduu godhee sirbaa jira. Inni kun immoo yaa jiraataa koo yesuus sadii faarfachaa jira. Kanaaf muuziqaan waan wal fakkaate qofaadhaa fi hundumaayyuu wal keessa galchine sakanaa besootaallee sakanaa besootaallee. Akkamitti adda goonu yoo mana keessaa televezyiinii mu'aas TV'n araaraas faarfannaa gaafa inni bitu noormaalii mataanii dhaggeeffatu manni keenya. OBS irrattis egaa edda istaayilii muuziqaa kanaadhaa dhufee jarreen kana walitti nu hidhee jiran naa ta'eyyuu sirbi immoo sakam kan jedhamu adda baafnee kan waaqayyo bilaannee. Amma tika kaasite waan baay'ee kaasite. Kaayyoomti nuyi faarfannuuf maali? Kaayyoon faarfannaa maali? Kaayyoon nuyi faarfannuuf kaayyoomti faarfannaan faarfatamuu qabuuf. Faarfannaan kan faarfatamuuf sila kaasuu yaaleera. Faarfannaan kan faarfatamu jechuudha. Faarfachuu jechuun maal jedhu beektaa? Jajuu jechuudha. Namas faarfachuun hin danda'ama. Biyyas faarfachuun hin danda'ama. Gara sagan keenyaatti fidda taanaan jechuun faaruu jechuun afaanuma Oromoo wal qabatee jira waanta ta'eetiif lasuun sirriitti jedha wal qabatee waan jiruuf gargar baasuudhaaf faarfannaan kan keenyaadha. Yesuus Kiristoos hin jechuudha. Isa naa du'ee isa lubbuu sanaa kenne isa qulqullummaa sanaa kenne cubbuu hundumaa fudhatee kasarra kaawwate Kiristoos hin beeksisu. Isa galateeffachuu jechuudha. Kaayyoomti faarfannaa jechuun kanaadha. Kan sirbu lafa kanarraa wanti hin hafne hin jiru. Faarfannaan garuu nafu. Maaliif beektaa? Mootummaa Waaqayyoo keessattis gaafa dhannee gallus hin faarsina. Isa danaa fudhanneedhaan asiin jechaa jiru. Faarfannaan mataa isaa danda'ee jira, jireenya mataa isaa danda'ee jira. Isa dhannee achitti teempoo isaa istaayilii isaa keessa dhannee galluun isa gooftaa beeka. Garuu kan hin gooftaa beeka jedhu waan faarfannuun hin beeku malee jireenya bara baraa akka nuun qabaannu dhibba gahaa dhibban beeka. Kiristoos Yesuusii anaaf du'eera waan ta'eef isatti amanuu kun jireenya argadheera. So faarfannaan wanta bara baraan itti Yesuusin jajattuudha jechuudha. Miira wajjin kan wal qabsiisee fi egaa ati yeroo darbee yeroo koronaan biyya keenya rakkisaa ture san ho'aan isaa irratti faarfannaa harka keenya ni qanna kan jedhu sanas gadhiisteetti. Sun maal ibsame? Ani akkamitti kaasuu qabda beektaa? Ilaa akka jedhee kaasa beektaa? Nama akka keetti hundeettaa hundaa iddoo isaa keesseettaa. Sigadara dachee kana diriirsiteettaa samii kana rarraasteettaa. Sigadara Yesuusati hundaa gararraa jirta. Ati ta'e jennaan immoo namni dhaqee dhoqqeedhaan dhiqate fayyeera. Du'aan ka'eera. Du'aan guyyaa afurii ka'eera. Waan sii dadhabame jiru. Dhukkubni kun dhukkuba diingata dhufeera. Nurraa kaasiidha. Dhukkubni kun dhukkuba tasa dhufeera wanta ta'eetiif
سجل كمان ما نقول يجي بيتا ولا أنتم ما يسوع كريستوس كارد ولا بس أنا جيبته تنا أشيل بيمان جل بيتا simply da kon si baka satwa duraka me de mantana mali beta wamba yite especially pai wanza ke disease mali beta wal dali chufame wal dali chufame na tigale inone warani salasi ka se ka bajiwi siyasa bes dune wangela bes dune wara jenam wam go chajra warra men wara wandu mo walti borchani mo ufani ke sagalani farfana kana da dabsi suda biali go dale garuban tilibo farfana no jede kana kesa kana ka farfana sana da gefata me arki ni kana da kan fakenya vi tanfa fakenya GMM ni GMM television ni ako ujahundo ma daga tanda basatron OBS aka kana da basatron TV na fura kan tay kan da basi kabi yujo baye da gefata me baye media da baye darbe hindi kanna ni jedhamu fakkeenyaaf sodaayif samusun maaliif salaamatti sodaayif samira tanan sodaayif sistemo danda'ummaa waaqayyoo sistemo maal agarsiisa amanu amantiidhaan kiristaan amantiin jiraatadha waa'ee dhukkoo sanaa kaasuun maal barbaachise galateeffannaa qofa fa'aa rafanii maaf hindisne ammatti danda'uu waaqayyoo qofa ibsitee dhiisuu qabda turte anjalan immoo jiru maaliifi karaa sirbaa ibsamaa ture waa'een koronaa ati garuu qaxxita koronaa deeggaraa waan jirtu fakkaata maaliifi kiristaanonni kubarraa fineeku kiristaanonni kubarraa fineeku dhukkubarraa fineeku ofii kan jedhamu nu imaana fiignanii waaqatu nu eegan jedhanii immoo jiru waldaan kiristaanaa yeroo nama wal fuusitti maaliif jecha nama marsiifte inni maramaramu waaqa dhiiga dhiiga isaanii waasitti maal ammayyuu koronaa irraa fiiguu qaba uummanni keenya sittanii ammayyuu uummati keenya maaksii kaachuu qaba ammayyuu uummanni keenya of eeguu qaba dhukkuba kamirraa of eeguu qaba uummanni keenya maaliif beektaa of eeguun si eegaa hubannaan si golgara bacaamee golgara iyyo biyaanni gosi gedera qoy naan beektaa ela kanarratti laan darbiin kan faarfannaan kaayyoon isaa waaqayyo waaqeffachuu yoo ta'e ati garuu faarfannaatiin waa'ee koronaa ibsite jirti summaa ibsaa maal jedha jechuudha dhageessita harka keenya ni kannaa garuu kun furmaata guutuu miti qajeelfama isa fayyaan kaa'e isa dooktar Liyyaan kaa'atte bakkaan geeraa harka keenya ni kannaa garuu furmaata guutuu miti fageenya keenya sin eegal garuu kun furmaata guutuu miti si gadeera dhuguma gosti maara harka dibata sin diban garuu furmaata guutuu miti furmaanni guutuu si bira jiraata furmaata guutuu jedhee furannee baay'isee wayantichi wantichi sirriin ila harka keenya ni dhiqadha rakkina qabu dhiqadhaa maa rakkina qabu maa dhiqachuu harka keenya dhiqadhee buddeenya naa dhiqadhaa garuu furmaata guutuu miti fageenya keenya ni eegganna garuu kunis furmaata guutuu miti si gadeera dandeettiin namaa irruudhaa si biraan dhufu guutuudha kanaafiyyuu wanta kanaafi fallisaa si bakkee jira sunnu dammoo waaqayyo qofa ibsite qaatti dhiqadhaa harka keessan dhiqadhaa jechaan jira tun taane annamaan harka keessan dhiqadhaa jedhaa faarfadhaa jechaan jira tun taane isa fidee kana inni kannaa garuu furmaata guutuu miti furmaanni guutuu isaa maal ta'eetta fayyuu si gadeera haa ta'u malee jechuudha ammallee deebi'ee maal jedhameetta harka keenya dhiqachuu daawwattoota dhaggeeffattoota keenya mee amma faarfannaa isaa yennaa koronaa sana gadhiifame dhaggeeffannee walitti deebi'an gidduutti Tarkatin di pana kunis format gutomiti fageenya keenya ne gana garu format gutomiti manati sol galetenya kunis format gutomiti danditin maheroda severani do bogotoda bikunsi na maheroda anne kanketi gotoda fakati ketu doa jira atinu yada doa karra oti akka kemira majira atinu yada doa karra waldo tatu fame jira atinu yada doa karra amantu tafata jira atinu yada doa karra walitti deebiin jira jiru biyyoo egaa ofii gannoon keenya qofti gaara asmati ofii gannoon keenya qofti gaa miti jetteetta waa'ee HIV AIDS immoo kaasetta waldaan kiristaanaa akkas jetteetta sunoo gaataal
amma gara kanaatti dhufa. Okay. Mee maal gootee jedhee na gaafadhu. Koronaan kun eegalee dhugaadha. Baay'ee kana dheeraa waa'ee saba keenyaaf dhukkuba koronaa kanaatti akkasiin kun hin dhumneef kana dheeraa. Akka uummata Oromoo bichaa miti. Akka biyya kanaatti akka biyya kanaatti illee tun ta'e dhukkuba hamaa wanta ta'eef waaqayyoon kana dheeraa baay'ee guyyaa 25 guutuu caa muuziqeessaa tokko kan muuziqaa faarfannaa karaa taphate Minaasee jedhama. Inni dhufee guyyaa lama naajjii kadhateera. Isarraan kana guyyaa 25 guutuu kophaa koo waaqayyoon kadhadhe. An koronaa sana dhabee baay'isee wayi. Yeroo mana alaati waaqayyotu ji'a torban darban kana yeroo mana alaati. Dubbisuu nan jaalladha baay'ee kitaaba tokko dubbisaa gara kitaaba 26 dubbise. Waggaa kana keessa moo erga koronaan kun galee ji'ootuma kana keessa ji'ootuma koronaan kun galee kana keessa jechuudha. Isa duras nan dubbisa baay'isee wayi. Si keeda namti baay'ee waaqayyoon kadhadheera. In kadhanna waaqayyoon. Ammallee taanaan in kadhanna waaqayyoon. Uummanni kun waan baay'eedhaan miidhamaa jira. Si keedadha. Uummata Oromoo jedhanii uummata Oromootti faradanii uummata Oromoo irraa wanta sadii akka irraa ka'uun barbaadan. Tokko ajjechaan akka irraa ka'uun barbaada. Lama dhukkubaan gidirfamuun akka irraa ka'uun barbaada. Inni sadaffaan immoo dhukkuba caaluyyumaan akka inni gidirfamu irraa ka'u. Hiyyumtu kun akka inni irraa ka'u. Irrumaa ka'uu qaba dhugaa koonsatti maa jira. Kana immoo maal gochuu qabna beektaa? Ciibnee bini baay'isee. Irratti hojjennee dibane. Halkanii guyyaa irratti hojjennee hojii hojjennee karaa jiru dandeettii qabnu hundi keenyatti ijoollee hojjennee ummati kuni boqosaa wal qabachuu qaba. Kanaaf agartee ta'a amma fakkeenyaaf harka dhiqachuu dhiisuudhaan koronaan nama hin qabu jechuun dandeessu. Dhugaadha si qaba. Hin qaba. Dhibee si qaba. Si gadeedha fageenya eeggachuu dhiisuudhaan mas itti darba. Ijoollee kiristaanota koronaan qabamu hin beekan. Kiristaanota tajaajiltoota Ameerikaadha paasteriin du'ee reeffisaan dhume maarree maali kan faranjoota paasterii meeqa dhume kiristaana wanta taate miti of eegdaa. Inni caalu garuu akkuma sagasin jedhee isa dhumaaf isa raawwata waaqayyo kan inni murtootti kennu hundi isaa buqqisee kan inni gatuu fi furmaata isa dhumaa waaqayyo biraa eega. Ergaa guddaadha yoo beeku. Isa sila duubatti itti deebisaa fi waa'ee siyaasaa kaasta turteetiin aadaa fi siyaasa wal bukkee qabdee kaasteettaa waa'ee uummata keenyaa kaasteettaa. Isuma sana wal qabsiisnee waldaa kiristaanaa keessatti iddoon waldaa kiristaanaa kun iddoo miti isaa iddootti sabni wal ga'ee waaqayyo waaqeffatu kuni bakka wal dhabdee siyaasaa ta'ee jedhanii amma immoo gara waldaa baqachuutti deebi'an manuma isaa taa'ee geemii taphachuutti deebi'aa jira. Inni kaan mana kumaaraa inni kaan mana maalitti deddeebi'aa jira jechuudha. Lafa dhaqu dhabeefaa jechuudha. Maaliif achi hundee mandarii jira jechuudha. Idda wal qodanii biyya wal qodanii wal nyaatu waan ta'eef inni qoda namni baay'een waldaa deemuu hin barbaadudha. Achi onnee qabaluuta feerama. Sun akkamitti furmaata argatu takka keetti. Waliin argu. Seenessi kaaseen ture. Yookaan asumatti fi iddoo tokkotti qulqulleeffadhu kaawwadhu. Ergaa koo waliin argu lamaanuu lubbuu gaafatu jedheera. Mee isa bira tuun fini uummanni Oromoo waa'ee uummata keenyaa suname. Uummanni Oromoo miidhaan irra ga'ee hin jiru karaa siyaasaatiin hojjette miidhaa guddaa qaba dhugaadha. Bilisummaan barbaadu uummanni keenya bilisummaan barbaadu. Fakkeenyaaf ani faarfataa ta'ee siyaasaan deeggaru paartiin deeggaru qabaachuu nan danda'a. Paartii deeggaruu qofaan mootuu hin ta'in moototaa bisi paartiilee siyaasaa hundumaaf illee waaqayyoon kadhachuun irraa hin eegama jechuudha. Maal deeggarta? Isatti si dhufa. Fakkeenyaaf aboo kan kennu waaqayyoodha. Aboo roomee boqonnaa 13 lakkoofsa tokko dubbista. Achirraa maal jedha beektaa? Yoo waaqayyo kennuu baate eenyuyyuu aboo rakkachuu nan dabala. Wuchumaaniin immoo maal jedha beektaa? Waaqayyo gaafa addaamiif haadha manaa kenneefi haadha manaa bichaa kennee beetuu hin ta'in aboos kennuufi dabaleetiidha. Si galeera? Aboo waaqayyotu kenna. Kan akka watti bira keessa. Kanaaf namoota dhufanii aangoo qabatanii biyya geggeessanii fi waaqayyoon isin kadhannaa fi hin ajajamnaafis. Kana jechuun maal jechuudha? Hin bilisomne nutti toleera bakka nuu ta'eera jechuun miti. No, caalaatti barbaanna nu bilisummaa. Caalaatti barbaanna ammayyuu bilisummaa qabu uummanni keenya. Si kaaseera waan baay'eedhaan uummanni keenya waan baay'eedhaan hiyyoomee jira. Waan baay'eedhaan garboomee jira. Si galeera? Siyaasa isaadhaan garboomee jira. Ekonomiin garboomee jira. Du'aan garboomee jira. Dhukkubaan garboomee jira. Wal'aanummaan garboomee jira. Uummanni kun ammallee kana caalaa achas ba'ee ifatti ba'uu qaba. Aduun ba'uu fi qaba uummata kana. Uummata kana immoo kan gargaaru nuyi. Kana yeroo godhamu wal ajjeesaa miti. Maqaa wal balleessaa miti. Wal hamachaa miti. Wal cabsaa miti. Wal ejjintaa miti. Kan godhamu irra jiraatu jechuudha. Waldaa kiristaanaa keessa dhufee siyaasi galee jira.
jettee tamati. Siyaasa waa'ee siyaasa dubbachuu fi waa'ee siyaasa beekuu qabda. Waa'ee wangeela dubbachuu fi wangeela beekuu qabda. Calluma jedhanii keessa lixanii borcuu miti. Si galee an dhugaa jiru sitti himaa. Kanatti namoonni baay'een waldaa baqataa jiru. Namoonni baay'een waldaa dhiisanii sokkaa jiru. Namoonni baay'een hindaa'ummaa geemii taphachaa oolumana oolan jetteetti. Dhugaadha kun. Asa sirriin waan asa amuun irra jiraatu natti haasofte hunda waan itti haasaafte keessaa kun ijoodha. Maaliif ijoo jettee itti gaafatamummaa kanaa kan fudhatu moora tajaajiltoota. Itti gaafatamummaa kanaa kan fudhatu luboota, paasteroota, lallabdoota wangeelaati, raajota, faarfattoota. Warra waltajjii irra baanee ergama keenyaan ala ergama kan biraa keessa galee waan biraa haasofnee uummata miira biraa keessa gashaa jirru. Tasgabbaa'uu qabna tajaajiltooti. Maaliif nuti aboonuu hin qabnu lafarratti nuyi waaqarratti hidhaman. Waaqarratti yoo nuyi lafarratti hidhaman. Nuyi waan hundumaayyuu humna maqaa Yesuus Kiristoos fayyadamne sirreessuudhaaf hin dandeenye. Sila waan kaasta qabda yoo beektu. Nyaata keenya keessa iyyuu siyaasi ilaalamaa jira. Akkana jechuun lallaba keenyaanis faarfannaa keenyaanis siyaasni gaggeeffamaa jiraadha karaa biraa. Suni sirrii ta'ee itti fufuu qaba moo dhaabbachuu qaba? Dhaabbachuu qaba malee maaliif beektaa? Fakkeenyaaf nyaatuma nu nyaannu keessa koo siyaasa barbaadaa jiru mamni. Sirrii. Maali ani waan hammame haasaa koo keessa ofumaa siyaasa barbaadda malee siyaasa keessaan argattu. Kiristoosumaan argatta. Maaliif jalqabumaa kaasee kan waa malee kana waan ta'eef yaada koo jijjiirre. Gara fuulduraatti isa battan jiru malee jijjiiruuf hin danda'an. Humna qabu utuun horii dhabeellee qalsiraa hojjedhee yookiin immoo hojii humnaa hojjedheen dhaloota kanaaf wangeela lallabee Kiristoosin dhaloota kana biraan ga'uuraan kan hafe ergama kan biraan qaba. Isatti booddeetti dhufuu danda'e. Garuu isa amma dubbatteef deebii kee qaban si kennu. Tajaajiltooti wangeela lallabu wanta ta'aniitiif siyaasa kamiin deeggaruu qaban. Siyaasa kamiin deeggaruu qaban yeroo isin jedhu waa'ee siyaasa kamiin lallabuu hin qaban. Maal jechuu barbaadeeti yoo naan jettee deeggaruu fi lallabuun garaagara. Deeggaruu fi lallabuun garaagara. Waltajjiitti gaafatu ol baatu ilaanni kun adda bilisummaa Oromoo deeggaraa naan jechuu qabu uummanni. Waltajjiitti gaafatu ol ba'u ilaanni kun biltsiginnaa deeggaraa naan jechuun qabu uummanni. Iyyoobiin faarfannaa dhufaa jira. Iyyoobiin lallaba dhufaa jira jedhee na eeguu qaba. Waldaa kiristaanaa gaafa dhannu Waaqayyo maal natti dubbata. Amma tajaajiltooti sirrachuu qabochaan jira. Seenaa argattetta. Ergama keenyarraa goruun qabnu lallaba keenyarraati. Maaliif Phaawulos kan inni jedhe nuyi garuu abbaawwan barbaade haasawan nuyi garuu safannifame Kiristoosin lallabnaa. Waldaa kiristaanaa kee fadhannu wangeela Kiristoosin lallabuu dhaquu qabna. Waldaa kiristaanaa gaafa dhannu Kiristoos biraa baraachuu dhaquu qabna malee waldaan kiristaanaa raawwate bakka daldala siyaasaa miti. Kun uummata Oromoo waldaa Oromoo keessa ba'uu qaba. Haa ta'u malee kiristaanni siyaasa deeggaruu hin danda'u sirriitti danda'a. Nama siyaasa ta'uu hin danda'u sirriitti ta'uu danda'a. Namni siyaasa tokko dhufee gooftaa Yesuus fudhachuu hin danda'u sirriitti danda'a. Namni siyaasa tokko tajaajilaa ta'uu hin danda'u sirriitti danda'a. Garuu maal ta'a beektaa? Kan siyaasaa kophaatti hojjettaa kan wangeelaa qabata. Walitti makuu hin qabu. Eeyyoo wanti siin galle asirratti laa. Yaadi keessatti ta'eeti tajaajilaan tokko macaafa qulqulluu qofa lallabuu qaba malee waa'ee siyaasaa kaasuun qabatti karaa biraa taasichaa jirti. Waldaa kiristaanaa keetti moo maal hojjetu? So macaafni qulqulluu waa'ee mirga dhala namaa dubbata. Mirga dhala namaa dubbachuun siyaasa. Akkamitti adeemsu? Dhaggeeffattoota nima. Mirga dhala namaadhaan amma gara siyaasaa keessa naa bahime. Gara wangeelaa naa kottu. Wal qabatee jira eeyyoo bilaa. Ishi. Gara waldaa kiristaanaa keessa kottu. Amma nuun kan achirran hojjedha waan ta'eef. Achi keessa gaafa dhuftu mirga amantootaa fi mirga kiristaanotaa kan kabachiise eenyudha? Yesuus Kiristoos. Isa du'eef wanta ta'eef. Eenyuyyuu keessaa hin qabu. Saba kanaaf eenyuyyuu keessaa hin qabu. Maal jechuu barbaade yoo naan jette anamma waldaan kiristaanaa qulqullaa'uu qabdiidha. Na argatte ta'e isuma kanaan dura godhamaa ture. Qeesiin harka tokkotti qawwee baataa harka tokkotti wangeela baatee waldaa keessa hojjetamu fudhatama qabaatamu. Hin hojjetta taanaan wangeelaaf hojjechuu qabda. Inni isa taanaan inni isa. Si gadeedhaa lubi bal'inaa isaa harkaaraa waan keessa darban waan baay'ee kaasu waa'ee isaanii. Waa'ee ofii isaanii waan baay'ee kaasu. Isaan irraa dhaga'uusi gaariidha wanta ta'eef miidiyaa taasisuun irra eegamu. Dogoggoreen isa isaan jedhan tokko argatte tanaa taate. Dogoggoreen waggaa 14 guutuu dhugaatii dhugaa machaa'an luba mootee waldaa gaggeessaa ture isaan jedhan. Kun isaan dirree taasisanitti maaya. Isaantu dubbate wanta ta'eef jechuudha. Amma lubni kun
nan jijjiirame yaada koon jijjiirachaa deebi'een rivaayivaalii keessa gaafa dhufee galu waldaan kiristaanaa sochii hafuuraa keessa dhuftee galtee tajaajiltoota baay'ee duubaan ka'anii. By the way, rivaayivaliin amma jiru kuni rivaayivaalii lubii bal'inaa isaa harkaa qabsiisanidha. Rivaayivaalii abdii magarsaa qabsiisanidha. Faarfattoota sila maqaa isaanii qabsiisanidha jechuudha. Egaa afaan Oromoo bichaatuun kan akka qees gannoo galaanfaa kun jiru afaan Oromoo bichaatuun ta'ini uummata biraa sirriitti dabalamee jechuudha. Kanaafuu ani kiristaanii tokko maal gochuu qaba beektaa? Filannoon hin gaafne gaafa filannoon ga'u akka kiristaanii tokko kaardii koo fuudhee poolisii isaanii dhaggeeffadhee paartiilee siyaasaa warra anaanna filaa jedhan hunduma isaanii ilaalee kaardii koo dhagee fudhadhee poolisii isaatti sadiitti amanee dhagee filadhee galuu nan danda'a. Jireenya kiristaanii tokko irraa kan eegamu. Biyyaaf kadhachuun irraa eegamu. Sabaaf kadhachuun irraa eegamu. Mootummaadhaaf ajajamuun irraa eegamu. Kanarraan kana jechuudha. Si galeera nuyi kiristaanota taane nuyi tajaajiltoota taane waldaa kiristaanaatti sababii paartiilee siyaasaa adda addaa deeggaruutiin waldaan kiristaanaa diigamtee waldaan qullaatti bochuun itti gaafatamummaa kana fudhannee irraa jira kana biraati. Eeyyoo paartii siyaasaa deeggaruu fi dhiisuun ni waan biraadha. Dhalatee namni dhiiguma isaa wajjin siyaasa wajjin waan dhalatuu fi waldaa kiristaanaa keessatti kaasuuf dhiisuu irratti kan kaasaa jiru. Waldaa kiristaanaa isaarraa. Isa keessatti kaasuuf dhiisuu irratti kaasaa jira. So namni mirga dhala namaa kan dubbatu macaafa qulqulluu ta'uu isaa namni hin beekne jiru. Achi as dhufee seeronni ba'an achi keessa arga yaa'aniiti. Waa'ee macaafaa beekta taanaa waa'ee siyaasaa beekta jechuudha. Lallabaan akkamitti taadhiisudha? Ati mataan dhiqee amma lallabaa jirta yoo ta'e waa'ee macaafa qulqulluu dubbachaa jirta. Siyaasa akkamitti biraan bistar wal qabalee hin deemani. Akka isa kana dhala waldaa kiristaanaa keessa jiraachuu haa jiraatu. Haa ba'u jechaan jiru jiraachuus qaba waan ta'eef. So inni lallabaa akkamitti taasisu tajaajiltoonni akkamitti dhiisuu qabu. Faarfataan akkamitti dhiisa. Lallabaan akkamitti dhiisa. Raajiin akkamitti dhiisa yoo jennee iddoo itti dubbatamu murteessaa jirta moo haa fudhatama akka jedhu. Iddoo itti dubbatamu murtaa'uu qaba jechuudha. Akkasitti filamu. Waldaan kiristaanaadha. Sababii kana walitti hin buunu. Fakkeenyaaf waldoota Finfinnee keessa jiratan agaa jirtan haa taate gaafa faarfataa waltajjii tol ba'u. Inni kun deeggaraa shaniitiif. Inni tokko maqaa wal ba'u inni kun balsiginnaadhaan. Waaman dhuma isaa hin beeku baay'ee. Baay'ee siyaasa waan tokko na biraan argattu ana biraan hin beeku waan ta'e jechuudha. Jibbeetu hin ta'in hin beeku waan ta'e waan hin beekne keessa kan hoogamu. Ana biraa bu'aatu buufatutti immoo waa'ee wangeela waa'ee Kiristoos waa'ee faarfannaa na dhaggeeffattee halkan guutumsa taasaa bulu. Waan hin beekne keessa waan gale garuu ufuma uummataa jeensa walitti buutaa waaqayyo jeensa walitti buutaa jechuudha. Argatteetta? Kana caalaa waan haasoo baadhee gaarii. Garuu maal jechuu barbaada beektaa? Ammas irra deebi'ee waan jedhu gochi kanaan dura godhamee seenaa kaasee taanaan seenaa baay'inaan kaasaan. Seenaa garuu kaasuu hin barbaadu. Seenaa kaafna taanaan immoo luboonni kanaan dura wangeela nu biraan ga'an paastorooti tajaajiltooti kanaan dura turan hunduma isaa qabannee deemaa dhufnee as geenyee jirra. Hunduma isaa qabannee deemna. Sababii kanaatiif nuyi walitti bu'uu qabna, nuyi wal loluu qabna, waldaan diigamuu qabna jedhamu sirrii miniin jedhe amma maal jechaa jira beektaa? Keessumattuu waldaa Finfinnee keessa jiraatan waldoota Oromoo Finfinnee keessa jiraatan hundi isaanii waldaa kiristaanaa gaafa dhufu hundumti keenya tajaajilaan gaafa dhufu utuu Kiristoosiin lallabuu dhufee mootummaa waaqayyootu saba qopheessuu dhufee gaarii tokko. Amantooti gaafa waldaa kiristaanaa dhannoo karaa ittiin faana Kiristoos duukaa buunee mootummaa waaqayyootti gallu baruudhaa fi keessumatti immoo caalaatti immoo worshippii gochuudhaaf waaqayyoo waaqeffachuudhaa fi utuu cheersii dhannee gaarii. Sila waasii kaaseera asaa kootu murufan namni kiristiyaanii tokko nama siyaasa ta'uu hin danda'a. Siyaasa duukaa bu'uu hin danda'a. Namni siyaasa tokko immoo tajaajilaa si dhufee ta'uu hin danda'a. Garuu hundumti isaa iddoo isaatti hojjetama. Na argatteetta? Fakkeenyaaf amma jaarsolii waldaa ta'an warri waldaa geggeessanii hojii mootummaa baay'ee kan hojjetanidha. Gaafa dhufanii immoo waldaa dhufanii dhimma isa kan waldaa. Gaafa achi dhaqan immoo hojii isaanii hojjetu. Wal keessa maqnee waldaa keessatti walitti bu'uu hin qabnu. Keessumatti waliin gaarreeffachuu hin qabnu. Jibbatu uumamaa jira. Wal ari'aa jiru waldaa keessaa. Ta'uu hin qabu. Itti gaafatamna. Kanaaf maatii waaqayyoo warri ta'an kiristaanonni piliis warra dhimma waldaa keessaa irratti walitti tuubuu dhiibne. Itti walitti sassaabamne si jedhamu yaada kosii galadha. Waaqayyo isa eebbisu. Yaada beessa kaastee gara dhumaatti deebaa jirraati. Mee dhaamsa yoo qabaattes namoota galateeffatti yoo qabaatte hojii kee ammaa irrattis hojii kee duraa irrattis wal bukkee qabsiisitti dhaamsa kee wajjin namoota galateeffadhuuti gara dhumaatti deebina. Itti deebina waa'ee galataatti yaaduma inni kaa'u barbaadu uummanni keenya akkuma sila kaasne faarfannaadhaanii akkuma isaa kanaan duraatti didammaqiinsa guddaa keessa galee faarfannaadhaaf
fedhii guddaadhaaf iddoo kennee fi waaqayyo waaqeffachuu dhiyaachuu qaba tokko. Lammataa raajii jedhee mandararra jooruudhaan miidhamuu qabu manni keenya sagalee waaqayyo dubbisuu qaba. Beeku sagalee waaqayyo dubbisuu qaba. Lammaffaa immoo waan hundumaa wal keessattuu mankoo dhiifne adda adda baafnee adeemnee gaariidha jedheetanii yaala. Karraan kana fi uummata keenya baay'een isaan jaalladha, baay'een isaan kabajaa. Keessumaa yeroo koronaa kana keessa immoo tajaajiltoota baay'eetu yookiin namoota baay'eetu biyya bakkeerraa ayizuu naan jedhanii ayizuu saafaan bicha mini horii mafaan amma baay'ee naa ergaa turanii gooftaan isaanii eebbisu miidiyaa isaan qaban irratti tajaajilli koo akka deemu ergaan koo akka nama bira ga'uu fi waan hundumaa godhaniiru. Dhumarratti wanta hin jedhu galoo shoonii mucaan kun kan keenyaadha. Mucaa ola deemaadha. YouTube biisaa kana subscribe godha. Subscribe gochuu jechuun waan isin kassarsu isin qabu waan itti miidhamtan isin qabdanii isaafis immoo bu'aa addaa buusu tun ta'ini subscribe gaafa gootan bu'aansaa kan mataa keessaniiti. Wanta inni upload godhu yookaan wanta inni gadhiisu yeroo yerootti isin bira ga'a. Dafee isin bira dhufa jechuudha. Wangeela hojjetamu karlatti jiru hundumaan wangeela lallabnu atis jabaadhu haala gaariirra jirtu warri si wajjin hojjetan kaameramaan inni keessu hundi isaanii ijoollee gaariidha. Eebbifamee bakka kanumaan hin xumura. Waaqayyo isaa eebbisu. Thank you. Gaafa biraa waan haaraa hojjettee akkuma kanaa Waaqayyo guyyaa nu kennee walitti deebiin namana. Ammasitti nagaan turi. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya turtiin faarfataa Iyyoob Yaadataa wajjin goonee kana fakkaata ture. Sagantaan kun akka isin bira ga'uu fi gargaarsa kan gochaa turan kaameraamaanii koo Amaanii fi daayirektera koo Dagaagaan amma dhumaatti na wajjin turanii torban keessummaa biraa qabadhe amma isiniif dhiyaadhutti torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u nagaatti.